Dreamstime.com audio. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبجمتوتا دعوتوتا زاد بودكاست. ويارا رمضان جلقبات أولين سجنتا بريدا استوديو هاروت كبني دفن جر. سجنتا كان اسم برانجو أني عبد الصمد سيف الدين أكسمامو عبديو سجنتا كان اسم برانجينا أكسمامو كيسوما ججبت هو كبني دفن جرة غير سجنتا تيجينا يشول. Wanni guddoon jedhamteetiin hin jirti. Qalatti keessummaan keenya kanarraa immoo eenyu jechuun waan hin oolle yoona daawwattoonni keenya maybe mataa isaanii keessatti gaafiitti uumeetiin hin jira hin himnu gaa. Hin himnu ufuma qaamumaan isaan haa dhufanii keessummaa guyyaa har'aa Ramadaan sababeeffachuudhaan qaqqabannee dhufne gaafii tokko tokko isaanii dhiyeessaa akkasuma immoo waa'ee Ramadaan irraa ergaa tokko tokko karaa barattan abdii qabna. Kallattii mana sa'aatii kennatti qusachuudhaaf jecha. Gara sagantaatti hasiinnu. Keessummaan keenya gara iddoo isaaniitti haa dhufanii. Iddoo teessuma isaaniitti haa dhufanii. Allahu akbar. Maasha Allah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله كيسوما كنا إدو إساني كابتني جراني كلتي ما عندنا كيسوما كنا تسند برسنا كيسوما كنا والبرتنكا يسنون بيتن جرياد. أيه. لقى دا غافين كابو. نبين نجيرو. وانا تلتني لين كابو جنو برهاني. كم براتما تأي مكان كيا مكالما. شيكا يوكان عبد اللطيف جراني. Hedduu gama FBT namootiin namni qabee kun sheekaa roobeeti. Sheekaa roobee jechuun namootiin alaas fi mudaa fi sheekaa biyya roobee jechuudha malee. Maqaa kanallee ka ofitti baafnee warrumaan nu baase malee sheeka ofiin hin jenne jechuudha maqama asliiti. Kanarratti gaafii tokko isin gaafachuudhaaf yaadee ture anillee isaan deebisaa jiranii Facebook irratti sheekaa roobee jedha. Akkasuma immoo namoonni hedduun sheekaa jedhanillee kabee kan jedhani. Maqaan kun sheekaa roobeeti jechuudha moo sheekaa roobeeti ka jedhu addaan. Bagama barreeffamaatiin aata kan qabu yeroo awwalaatiif nama FB naa baneetu akkas godheetiin hin bane. Silaa A lama ta'uu qaba. Een illee lama ta'uu qaba. Sheekaa jechuu qaba. Akka maqaatti jechuudha. Akka maqaatitti sheekaadha. A lama qaba. Kan sheeka jedhamu aata akka ta'uu qaba miire. Takka ta'uu qaba. Sheeka anamootiin A lama qaba akkas jechuudha barbaade. Tole jechaan akkaataa moggaasa maqaa kanaa yookiin maqaa sheekaa jedhu kana namoota hedduutti beeyta gaafii ta'a. Gaafii ta'a ture. Namoota baay'eetti jechuun akkaataa moggaasa maqaa kanaa sheekaan eega qara'anii deebi'anii booda maqaan kun baheef moo sanuma dura maatii keessatti sheekaa jedhamaniitiin waamaman. Waan jedhu namoonni hedduun. Dhugaadha gaafii ni ta'a. Gama FB kiyyaanillee hedduu namni wahii tokko yeroo awwaalaa viidiyoo narra waraabee ture. Viidiyoo isaa san laalee homaallee hin jenne numa callisee hubatuu dhabuudha. Hubannaa dhabuurraa akkas jedhee haa ta'u namni immoo ariifatoo osoo hin ta'in osoo waa hubatee bareeda ture. Namni tokkollee sheeka ofiin jedhu hin jiru. Inni achirratti isheen kun sheeka ofiin jedha. Raayyaan fa'allee sheeka ofiin hin jenne. Sheekamiin biroo fa'allee sheeka ofiin hin jenne. Amiinima ofiin jedhani. Isheen kun ammoo sheeka ofiin jedheetiin maqaa ofii dhahuudha danda'e jedhee waa hedduu haasa'edha ture. Laakiin hubannaa dhabuurraayyee nama keenya tokko inni haasa'eef ammoo ati ammootiin homa gaarii deebisuudhaaf qabda. Qaayidaan illee maal jetti al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi jedhan. Waa tokko murtii itti godhuuf awwala taswiira godhachuudha. Namni tokko gaafii yoo si gaafatee dafteetumaan afaan irratti osoo hin ta'in wanni kun maal jala aanti wanni kun akkami maalirraa na gaafatuu danda'e waan kam jala aansa jechuudha qaba. Namni kun maqaa maaliif moggaafatuu danda'e aslii maqaa isaati moo ufumaan jechuu danda'e jedhee silaa innu taswiira godhuu barbaada barbaachisaadha. Saniif jechaan hedduu namaatti gaafii ka ta'e kana maqaan kiyyatu sheekaadha malee ani sheekallee ofiin hin jenne kumreef isin hin jedhee FB awwala namni naa baase takka irraa gatuudhaan sheeka jedhee malee maqaa kiyyatu sheekaadha. Wanni naa baasuu danda'aniifis ummaa tiyyatu namni wahii maqaan sheekaa jedhamu jira. Kama akka kiyyaa itti moggaasan mu'azzina masjidaati. Rooba kabaabii kanatti sheekaadha. Achumarraa haati tiyyaa fi sheekaan suni dhaloonni isaanii bakkuma tokko rooba kabaabii achuma.
dhahatiti yammoo achii ka'anii gara ganda gama as aanutti heerumanii ogguun heeruman ilma sadeessootiyan kata'ee dhaladhe. Gaafan kana maqaa maal haa moggaafnu jechaa namni walitti waa haasaya. Sanirra ammootiin sheekaa ollaa isaanii san yaadatanii sheekaa naan jedhan haatiti. Abdullatiifii kana ammootiin obboleettii xiyyaata hangafaa takkatu jira. Isiin Abdullatiif jette. Abdullatiifiin kunillee dhalatama bakkuma haatiti jetti dhalatte. Hangafaa tuniin guddifamtee achi guddifamtee ollaa isaaniiti Abdullatiif jira. Yeroo ammaa Abdullatiif ni beekaa biyya alaa kana jira. Achuma dhalate bakkuma haatiti jette dhalattetti. Sababa saniif Abdullatiif jettee mucayyoon hangafaadhaa. Kanaafuu mana barumsaatti illee maqaan fi mattaawaqiyaan kenillee Abdullatiifiin jira. Garuu hedduun namaa sheekaa jechuudhaan beeka. Abdullatiifiin namuu hin beeku. Akkana. Kabajamtoota daawwattoota keenya. Sheekaa Roobiirraa gaaffii nu gaafanneef deebii bal'aa ta'e keessa deemee akka ajaa'ibaatti nu deebisee jira. Kanatti aansuudhaan gaaffii biraa qabdamu itti adeemu. Itti adeemu. Keessummaa keenya guyyaa irraa kan qabannee dhufneef sababa Ramadaannis seenuutiini. Ramadaanni yeroo dhufu waa hedduutu qalbii nama irratti kana osoo ittiin seeneen duratti gaaffii tokko kan isin gaafachuu barbaade nam tokko eega Ramadaan dhufu nam tokkotti wanni yeroo hedduu gaaffii ta'uu danda'u itti deddeebi'uu danda'u maaliin qophaayaadha akkamitti qophaayaadha isaan keessaa muraasni akka hangafaatti namni xiyyeeffannootti kennee dalaguu danda'u maalidha waan jedhu gaaffii isin hedduu wanni kuni namni yeroo Ramadaana kana maaliin qophoofna jedhee namni wal gaafata. Aadamattuu namni haasawa waliin godha maaliin qophooftan waadaa sifattanii barbaree wayiillee bitattanii nin jedha. Laakiin Ramadaanni nyaataaf dhugaatii miti kan ittiin qophaa'anii. Hedduu yoo argite jiini ji'a ibaadaati. Ji'a 11 kana keessa hedduu dalagaa turre akka mataa kiyyaatti of laale waa hedduudha dalayne jiini Ramadaanaa ji'a khayriidha. Maaliin qophaa'ina wanni nu jennu uma salafni duraanii qophaa'aniin qophoofna. Akka ummanni aadaa walitti ta'eetiin maal daasifattanii barbaree wayii maalii jedhu kana miti. Hedduu yoo gartanii jiraatte ni'ima rabbiiti haa ta'u garuu haa nyaatu. Hedduu manaa namaa yoo har'a galgala kinoon faxxarra jenneetiin hedduudha namni nu waama yoo gagarru taate asii nyaanni kinnoo asii jammaree hanga garasii deema addaan hin beeytu kaan nyaatee kaan funfattee kaan maal gootee taraawee dhaabattuu hin dandeettu hedduu wallaahi namni nyaata akkasitti nyaatee quufee jedhu yoo argitu ati masjiida ol seenu duubatti salaata duran taru maaliif jennaan achumaan ba'uuf lama salaatee achumaan maaliif guure hedduu namni akkasii suni warra salaachisu kanallee itti mufata. Waajiidhaan maal ishee kunni akkanaa maal isheetichi akkanaa jedhe isheeticha makaarija quraana makaarija huruufa ishii eegee qara'ee sheetichi maali ka akkanatti nu tursiisu sheetichi abbootiin gariin namaa afaan darbamurraa tilaakteeruma dhoqqee keessatti rakkattee ja'an si galee garuu isa maal tokkana godhe nyaatatu akkas godhe malee sheetichi deemaa jira deemaatumaan jira kanaaf hanga imaama arrabsan takkatti deemama jiini kun ammoo ji'a khayriiti silaa ji'a ibaadaati ji'a silaa shorbaa takka bichaa shorbaa lama kubbaayyaa lama ni geetti dhaabataaf jechaadha ji'a silaa Ramadaanaa keessummeessanii gara goraa ol galchanii nyaata jalaa qabanii gara golaa ol galchan nyaanni ammoo namni kenna ammoo nyaata qopheessee daraddaree eega laakiin maal soome jedhamaa jire soomni maaliif jennaani beela akka targituufi namni ammoo tiniin akkanatti nyaatee quufee eeganaati nyaanni quufan kun iyyuu bar hirriba sitti guddisa namni gariin salaata keessaa faa hamuummata haa jedha haga shorbaa waan nyaate san afaanii darbuu ga'utti si galee kun ta'uudhaan qabu jechuudha barbaada ibaadaadha wanni qophaa'aniin jechuudha barbaada. Kanatti aansuudhaan namoonni yeroo Ramadaan dhufe namni awfii wal gaafata awfii kana baay'isa akkasuma immoo namni waggaa dheeraallee waliin ture wal dhabee ture wata Ramadaan kan araara yaadata wal araaramuudhaaf nama walitti araaramuudhaaf walii gad fiigaa waan kana keessatti araaramni Ramadaan keessa qofa dirqama sirriitti barbaachiseeti moo maaliif inni wata Ramadaan kana qofa walitti fiigee awfii wal gaafate jechuudha walleeti. Kunillee haasawuma namaa
hedduutti irra afaan irratti barameedha. Hedduun namaa zannii kanaan taa'uun namni yoo zanniidhaan taa'e waan rabbitti isa dhiyeessu se'a. Zanniidhaan taa'uun kun waan rabbitti isa dhiyeessu se'a. Laakiin nabi alayhi salaatu wassalaam duruma nuu dhaabanii namni jedduu isaatti zanniin jiru guyyaa wixataa fi khamiisaa dalagaan ol fuudhama jechuun hadiisa nabiiti alayhi salaatu wassalaam. Dalagaa nama lamaa gaddeebisaa jechuun ni jira. Nama wallolee nama zanniidha qabu hattaa yasxalihaa. Haga jarri araaramanitti haga jarri walii galanitti dalagaan jalaa waliin deemtu jechuun numa jira. Kanaaf namni afaan namaa irraa baramee ramadaanaan gahee ramadaanni kalaahe waggaa kana ji'a 11 kana mulu waliin oodee wal ciree duniyaa walirraa fuudhee walii galchuu didee amma ramadaanni kun kalaahe ramadaana kanarratti ammoo tiniin afwiidha jedha. Afwiin ammoo akkanaa miti akka hadiisni illee jedhu akka kitaabni illee jedhu afii yeroo maraa barbaachisaadha. Guyyaa maraa barbaachisaadha. Hattan guyyaan ummanni salafa nama eenyuun afaanitti waa bu'e yoo zuhurii dhaka bahu taate masgida kana keessa eenyuun waa jedhifata. Waa jedhee nama itti hidhadhu ammoo tiniin mufachiisee jedhee tazakkura godhee yaadata akka zikrii yaadatan kana jechuun manni salafaa. Kenna kun ammoo tiniin faallaa sanii ramadaana irra gahee tiniin ramadaanatti kiinnoo tiniin waggaa hedduu wallolle ji'a aganaa tana wal dhabne afwii jedha. Wanni kun kitaaba keessa illee hin jirtu. Haa ta'u ammoo tiniin jiini ji'a ramadaanaati ji'a khayriiti. Rabbiin nama ammallee tiniin ramadaana qofaa miti ji'a kaawwanillee afwii walirra barbaadu rabbiin haa godhu jechuudha barbaada. Isin gara keessan namoota hedduun asiin dura waa isin jedhee yookaan ammoo isin duuba waa haasa'ee isin irratti haa ta'u yookaan ammoo viidiyoodhaan garagaraa isin irratti dalagaa ture beekamaadha. Namoota kanneen isin onni irraa afwii jettanii turtanii yookaan ammoo ramadaanni kun haa dhufu achi dura yoo haa ta'u afwii jettanii. Naam ani akka nama waa barsiisuu tahee nama waa barsiisuu miti kunu zanniin hin barbaachisu. Namni waa barsiisu kun ammoo tiniin afaan isaa keessatti yookaan waan namaan jedha. Hedduu haasawni kenna ammoo tiniin kan nama quuqu gara dubartiillee quuquun ni mala. Waa dubartii irraa hedduudha haasawine. Zanni ramadaana jalaan kaleessee osoo hin ta'in adada barumsa kennuun hedduudha. Namni waa isiniin jedhe hasawa kiyya keessatti irra naa dabraa ka kiyya kalamaan teettanii sadii hin teettanii fuula kiyya keessatti haa ta'u na duuba haa ta'u naa waan jettan ana jettanii guyyaa qiyaamaa rabbi isiniin qabin jechuudha dabarsa. Bifa waliigalaatiin ammoo kaleellee fi irratti dabarseedha jira. Maaliif jennaan namni afaan namaa irraa baratamaadha akkuma isin jettan ramadaanaan kaleesseetiniin zannii jedha. Tanuma keessa namni barreeffama illee tanuun haa argu jedheetiniin durumaanuu jedhaa ture. Ammas ammoo barreeffamaan gadi dhiise anaa jedhee namni koomantii takka viidiyoon irratti waraabee hanga guyyaa qiyaamaa viidiyoon taa'u sun hanga andu illee namni ilaalee viidiyoo sanii waa jechuudha mala koomantii kaahuudha mala anaa jedhee guyyaa qiyaamaa hin qabamin jechuudha barbaade. Dhiiseef jechuudha barbaade. Walumaa galatti. Kabajamtoota daawwattoota Zaad Podcast sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira. Gara abdiyooti sin dabarsa gaaffii tokko abdiyoo jechaan sheekaan dhugaa dubbatuudhaaf yeroo baay'ee namoonni maybe awufii gaafatuun akkuma jiru isaanuu reefu waa hedduu nu kaasaniitiin jiranii sheekaan dhugaa dubbatuudhaaf nama yoo haasa'ullee maybe nama biraatti qoosaa fakkaatu nama biraatti immoo akka nama lolaatitti yookiin nama aariitti haa fakkaatu malee sheekaan wayita haasa'u akkaataan ani itti hubadhe akkaatama qoosaanillee miti lolaanillee miti barnootuma kennuuf isaan waan baay'ee tolumaan jechaadha. Akkanuma kanaan waan baay'ee jechaan isaanirraa akkaataan ani ittiin hubadhaatiin ture yeroo tokko namoonni viidiyoo isaanii ilaalanii wajjatti bu'aarantu jira akkaataa bu'aartiitti jechaadha. Garuu wantichi xiyyeeffannaan isaanii sana osoo hin taane maal ture barnoota ture wantichi isaanii jechaadha. Gaafa as bahaniillee wanni kun akkamitti akkana ta'a. Wanni kun ta'uu hin qabu. Islaamummaan asiin dhiibamteetiin hin jirti. Jiruun hawaasummaa asiin dhiibamteetiin hin jirti. Dhiirri asiin daangaa ce'eetiin hin jira. Dubartiin asiin daangaa ce'eetiin hin jirti jedhaniitiin hin gaafa haasa'an lolaaf yookiin mufiidhaaf osoo hin taane isaan haasa'aatiin hin turan sun maaliif barnootaaf wal barsiisuuf ture. Namoonni tokko garuu akkamitti dubartiin akkamitti akkana jedhama. Dhiiraanuu akkamitti akkana jedhama. Yookiin dhiiraan akkamitti hin jedhamne dubartiin akkamitti akkas ture beektaa wantichi. Garuu asumaan namoonni viidiyoo kanallee ilaalaatiin akkaataan isaan itti hubatuudha qaban kaarraa qofa osoo hin taane meebii ka'uuf duraallee maaliif amala rabbii isaaniif kenne suni. Normaalii namoonni hedduun hin jaalatanii especially bifa bu'aartiitiin wayita ilaalan
ittiinillee bu'aaraa waallee keessaa fudhataatiin hin deeman beekta. Kanaaf ustaazni yeroo baay'ee wantoota akka isaan bifamuufiitiin maal osoo hin taane haala isaan beeknuun amma isaan dhaaluuf osoo hin taane haalli isaan beeknu haala akkasiiti. Yeroo tokko walgarreellee waan haasofnu kanuma jechuu barbaada. Itti aansuudhaan immoo sheekni waa hedduu keessa ce'aniitiin as gahan. Jechuun turtii kanaan durallee waliin taasifne boodallee waa hedduutu ture waan gammachuu waan gaggaarii isinirraa arginee jirra dhagaas turre. Garuu immoo waan silaa bareetti haasa'amtu asumatti yoo nama gaafatan waan gaariidha jedheetiin ni yaada. Addatti sheekaan nama bultii keessa jiru. Nama waa hedduu keessa ce'eetiin as ga'e akkuma kanaan duraa jechaadha. Garuu immoo sheekaarraa haga asaanaa kana waan gaggaarii waan bareedu waan mi'ooytutu haasa'ama. Isiinis maali sheekaan yoo rabbiin jedhe hajji as aanu kana hajji nuti yoo rabbiin jedhee hajji as deemtu kana haadha warraa waliin maatii waliin haadha warraa waliin natti fakkaata. Maatiin isaanii. Jedhaa isin haasawa qabaa. Warri yoo jenne beekta. Jecha haadha warraa waliin hajji yoo rabbiin jedhe dhaabatuudhaaf deemanii jedhama. Jechaan afaan sheekaarraatii miti kan nuti dhageenye. Hadda immoo gargar baafatuun dirqama waan jedhu. Boodatti aansinaa kana jalaa nu deebisame. Akkuma jedhame salka baruu kalmoo aayanaa jedhanii oduun akka argaatii miti. Hedduudhaan haasayaa namni gammadus ni jira. Sanuma keessa immoo namni waa itti dhagahamanillee ni jira. Nama waa itti dhagahaman sunillee wanni nu jennu waan biraan jennu nuti kun qooda rabbiiti jennaan. Qooda rabbiin qoodee keessa harka naqatuuni siifii rabbitu walitti dhufaa jennaan. Sun achiin barumsa haa ta'uufi. Sheekaa roobee hajjiin deeman jechuun dhugama. Akka birriin namni tokko kafalamellee argitanii jirtanii. Muktaar nama jedhamu rabbiin umrii isaa haa kaamu. Isallee beekeellee miti. Bifuma jaalalaa haasa'uma kiyya daa'uma kiyya laalee. Akkaataa fuudhaa fi heerumaan haasa'u san yeroo jalqabaadha. Namni fuudhuu hin dandeenye dhiirri fuudhuu hin dandeenye jechuu sanirraa viidiyoo jalqabaa san laalee jedhee innu dubbateedha jira. Sababaa saniif ammootiin birrii hagana geettu namni fira ofiitu obboleettii ofiitu yeroo ammaatiin yeroo tokko yoo kenneef yeroo kaan yoo itti wanni itti hin guuttu. Kanaaf ni ulfaatti haa ta'u ammoo jaalala rabbiitiif jecha jaalala diiniitiif jecha namni kun birrii kana qabee gadi naqeetiniin sheekaa roobee hajjan jedhee birrii Sheekh Bashiiritti imaama Minisootaa sanitti kenneedha jira. Anis qophiirra jira akka wayita sanii waa baafadheetiniin paaspoortallee baafadheen harka gahee ramadaana kana yoo dabarsee ramadaana kana rabbiin nagaa yoo ka nasoomsisee achiin nagahu taate qophii qophaa'uu fi haadha manaa ka isin jettan ammootiin wanni haadha manaa waliin jedhame suni hajji osoo hin tahini bifa bashannanaatiin bakka innummaan mataan isaa bakka barbaadan deemee haa bashannanuudha jedhe malee haadha manaa waliin haa hajju hin jenne bakka fedhe jedhe. Achi booda ammoo nama wahiitu isin bichaan hajjitaniitiniin haati manaallee nafini Kuweet irraa namni sun agammaan aan dawwallee birrii haadha manaallee anatu cufaadha jedhe. Kanaaf jechaan ammootiin isallee rabbi barakaa haa godhu. Dubbiin akka Muktaar kana achi harka geetteetiin hin geessine malee natti dubbate jedhameeti jira. Uummanni waa hedduudha yaada. Kanaaf ammas hajjii tana ufumaa kiyyaa deema malee haadha manaa waliin deema natti hin fakkaanne. La'alla immoo dubbiin sun yoo ka guutamtu haajichi akkuma jedhe san hojiirra akka Muktaar kana oolchu wanni ani siillee hambisuutu akka hin jiru jechaa Akkana waan gaariidha. Maashaallah wallahi jechaan waan hedduu walii gammaduu illee gaarii. Obbolummaan waa hedduu qabdi islaamummaa tana keessatti. Kalmatu waliif gammada hedduu isinii gammanneetiin hin jirra moor ka dur dhageenye caala moo hadha yoo afaan keessan irraa dhugoonfannu hedduu gammanneetiin hin jirra jecha tana qofaa miti. Sheekaan as gara ardii Awurooppaa kanallee qubatuudhaaf jedhama. Sanirra cees gara ardii as biyya Misir yookiin Ijipt naannoo Kaayiroo kanallee qubatuudhaaf jedhama. Dubbiin tuni noo kam? Asoon inni haasayama.
Sooshaal miidiyaa kuni keessattuu wanni ishee kaaroo beekuni daqiiqaa takka keessatti akka inni deemu hatta namoota moobaayila sabandii kana qabu dhiisaa Nookiyaan hunda gaa namni yeroo ammaa Nookiyaa xixiqqoo sanii akka waan dabruu natti fakkaata. Wallaahi ni ajaa'ibe. Kunillee gammachuudha. Rabbi gammachuurraan gammachuu walitti nu haa dhaabu. Ramadaana bara taftee hedduu du'aayii kadhanneedha ture. Akkuma san ani wallaahi waan haasa'u kana keessatti rabbiin barbaacha malee na dhageettiin fi na argaa yoo keessa jiraatte rabbi biraallee kisaaraadha. Maaliif waan dalaydu rabbumaaf dalayda. Yoo rabbiif dalayde rabbiin sun namallee si jaalachiise ofiillee si jaalatee nama sanillee si jaalachiisa. Kanaaf inshaallah fuulduraafillee dalagaatiin rabbi jaalate rabbi haa godhu jechuudha barbaade. Dubbiin haasa'amu dhugama. Hedduudha haasawaallee jiranii hedduudha warri amma hajjii eega hajjii ammootiniin hatta naga wal dorgomanii dura Dubaayiin dhufta dura Jarmanii dhufta dura Kaayiroo nu bira dhufta jedhan takka irra jiranii haa ta'u bakka rabbi awwalaan nu dhaabu rabbitu beeka. Ana akka kiyyatti hajjii achi Kaayiroodha deema. Maaliif Kaayiroo jennaan nama akkaan jaaladhu jira akka abbaa kiyyatti ilaalu jira. Mubaarak Musammaa nama jedhamu. Nama gaafa Finfinnee yoo ta'an ol bahe san hin beeytanii. Natti dawwalee yeroo san wanni martuunarraa ammaaf ammootiniin birrii 30,000 ammatti buusee jira. Fuulduraafis hanga si barbaachisu na gaafadhu birrii 10,000 misaa birrii 10,000 ilaaliif Finfinnee keessa nyaadhu naan jedhe. Ajaa'iba rabbi ammoo hin dhabe deemaa dhaqee wallaahi waada guutu shufeerri kee tokko illee hin jira. Birrii 10,000 ilaala kamataa kiyyaati naa qaxarameeti naa waaga bulii 5 jedhanii. Shufeera kiyya waliin namni wayiillee ni jira. Isa waliin deemee mana wayii seenneetiniin gara birrii 4,000 fi wayiiti. 5,000 wayii naa teette hin dhabe dhugama dhabe suqeellee silaa nyaachuudha barbaade yaada isaa guutuuf jecha nama akkaan na jaalatu waan ta'eef akkasuma san nama aslii jedhamullee ni beeytanii aslii onnee sabaa jedhanii duruma wayita moobaala hin qabne namni suni na jaalachiisa akkanumaan moobaala namaa irraa argee onneedhaan dubbata onni irraa dubbata. Gama FB kiyyaa gama wayita moobaala FB kiyya banadheetiin hin jedhu ammoo nama aslii jedhamu si jaaladha jechuu itti naa himaa jedheen barreeffamaan akkanuma. Eeganaa wal barannee iyyuu waa hedduu dalagee uffata sargii namni uffise isaa hanga har'aa guyyaa takka bichaa godhadhe uffata sargii isaa ni kaa'ee akka wanni itti jecha akka yaadannootitti kaa'ee ammaaf ammoo isaan bira gaha jechuudha barbaade akka achiin deebi'een achi deemaa achirraan ammoo namni maaliif jennaani silaa namni biyya guddaatti hawwa Jarmanii Ameerikaa jedhami ani ammoo Kaayiroo san deemaa maaliif jennaan Kaayiroo jechaan yaa'u ni beeytanii gatii namaa qabaachuudha. Saniif waan ta'eef achi dhaqee achirraan ammootiin Jarmanii san deemna jechuudha barbaada. Mijataadha. Kanarras isni hawwina. Teessanoluma inshaallah. Walumaa Rabbiin jedhe waa'ee Finfinnee kaasanii turtan. Yaa'u Finfinneen ni beeytanii haasawni hedduudha ni haasamaa Finfinneen tan Oromooti jechaa turtan jechaadha turre. Jedhee bar jechaadha turtan jechaadha turre. Waan kana ta'eef hedduudhaani Oromummaan an saba Oromoo ta'uu ittiin qaanfadhu. Nama saba kiyya Oromummaa kiyyaan boonuudha. Sabboonaadha. Akkuma mudawwara godhadhe kanaan jechuudha. Diinii kiyyallee ni jaaladha. Oromummaa kiyyallee ni jaaladha. Taa'ee gaafan tokko na yaachisa. Wanni Oromummaa kun baay'ee na yaachisa na quuqa. Sabni kiyya yoo miidhamuu hin danda'u addatti imimmaan na bochisa. Kanaaf baay'eedha natti dhagayama. Kanaaf jecha Finfinneen teenya kan jedhanii maafan dhaqeetiin hin mirkaneessini akka keenya taate maan mirkaneessini jechuudha haasawa sooshaal miidiyaa irratti bane ufumaa kiyya maaf hin dhayini nama kiyya maal laallanne maan ziyaarre lafa tiyya daangaa itti godhadhee maan galle waan jedhamu haasawa godheet achiiraan deemuu danda'e jechuudha barbaade. Waan gaariidha jechuun haga masaraa mootummaatti
deemtanii turtan daangaa sararuu qofa osoo hin taane walakkaa seentanii wanna fin jiru normaali maybe nuti dhagahin malee ajajas dabarsuu dandeettanii iddoo muuziyeemii yookiin iddoo wantoonni tokko jirus seentan jechaa dhageenye daawwataatiin turtan jechaa dhageenye sunis waan gaariidha. Akkam ture bashannanni? Wallahi Finfinnee irraallee turrus baay'ee Finfinneen leesal kabaru kal mu'ayyana akka jaansanii oduun akka dhageettii akka argaatii miti. Dhaynee wayita laallu dhugatti Finfinneen Jarman fakkaattii miti, Jarmanuu Finfinnee fakkaatti. Jarman mataan isiituu Finfinnee fakkaattii jechuudha barbaade. Hedduudha waan nama hawwatutu iddoo haalli teessumni wanni mammagariisni waa hedduudha argee baay'ee na gammachiise. Hattan beeyladaa wanni hin jirre achi keessa hin jiru qurxummiidha. Waa hedduu keessa jira. Bidaa'ottoota kan qopheeffame waa hedduudha argine hattan masjiida waa hedduutu jira waan qalbii namaa gammachiisu. Wallaahi silaa bulii shanii saniyyuu miti silaa dabalachuudha barbaade. Bulii shanii tana hayyamaa ummaadha jaartiis adda waan jiraniif malee silaa tama achittuu galanii akkuma ati jettu Finfinneen ta'in afaaniin osoo hin ta'in achitti galanii akka ta'in taate mirkaneessuudha silaa jechuudha barbaade. Baay'ee nama dinqisiifti iddoon baay'ee nama gammachiifti jechuudha barbaade. Waan gaariidha. Kana qofa miti naannoo Dirreedaawas aliman tokko bira dhaqanii ziyaaraas haa ta'u waan biraa waa tokko waliin dabarsaatiin hin turtan. Turtiin sun akkam ture? Simannaan hawaasni Dirreedawaa yookiin uummanni Harar sun isiniif oole? Uummanni Dirreedawaadha. Haasoo kiyyaa ani yeroo awwaalaa Dirreedawaa wanni hin deema jedheefillee hedduu gootota Oromootu achi jira. Alii Birraa as taa'ee qaniisan naammijoone silaa qabrii isaanii irra dhaqee uummata san waliin irra salaatuudha barbaade. Maaliif jennaan namni seenaa Oromoo kana keessatti waggaa hedduu dalage dhiisii kan guyyaa tokko dalage na bira kabajamaadha. Ulfaataadha. Achirraa ammoo sheeni feennallee maddima isaaniitiin jiranii. Namni yeroo awwaalaa qubee afaan Oromoo wanni jedhe. Kanaaf hedduu iddoo seena qabeessa, iddoo ulamaa'iitii, iddoo hayyutaati. Maafan dhaqeetiniin uummata sanillee qabrii isaanii dhaqee irrattiin salaanni qabrii Alii Birraallee shar'iin teenya silaanuma faqqaddi. Yoo guyyaan sun nama jalaa dabre guyyaa biroollee ahla salaataa guyyaa san waan ta'eef guyyaan inni isaan du'an sun ahla salaataa waan ta'eef salaatuudhaan danda'a. Waggaa hedduullee turee dhaqee salaatuudhaan danda'a. Kanaaf ammoo achiinillee ziyaara jedhee dhaqee dafxama dhaqe malee namaanillee na eegaa akkanaa hin jenne. Haa ta'u immoo qilleensi akkasumattuu namni walitti dadawwalee hedduudha achumatti na eeganii makiinaan na fuudhanii algaa orbiit jedhamullee na qubsiisanii achumattuu ammoo namni tokko Jarmaniirraa sheeni achi jira jedhanii namoonni natti dhufanii obboleessa ofii tokko natti ergee achirraan na ziyaarsanii katamaa na laalchisanii waa hedduu na bitanii mana buutikii na fidanii maal uffattaa maal godhattaa maal takkaan argine kaan hanga waan mi'aawaa moo halaawaa jedhamu tokko hin beeku ture. Jaallattii na fakkaatee achi keessa laalee ustaatii keessatti edaa halaawaadha. Hedduu hanga san feestaalaan marana nyaachuullee dadhabdoorri keessan haa nyaatu jedhanii hedduu dhabee warra wallaahi akkaan nama jaalatanidha. Haa ta'u Sheek Hakiimiinillee wal argeetiniin waliin haasofnee suuraallee akkuma waliin kaanisanii hedduudha warri Sheek Hakiimiin ammootiin Sheek Hakiim godhee achi baasellee qabrii jiraa sheeni suni qabriin Sheeka saniitii fi qabriin Alii Birraa waluma biraa irratti salaatee akkuma isin argitan san alaa kulli hal Dirreedawaan biyya bareedduudha biyya akkaan nama hawwattuudha jechuudha barbaade. Baay'ee naannawanii hin jiran waan gaariidha jechaan fakkeenyummaa hedduu dhalootaaf keettanii jirtan jedheetiin yaada akka kiyyatti jechaadha. Dhaloonni har'aa waa hedduu isaa fageenyumarra taa'ee kuunootii malee bira gahee kunoo yeroo jedhu hedduun hin mul'atu beektaa. Dhaloonni gama hedduudhaan dammaqullee gamni hedduun hafteetiin hin jirti. Keessattuu shoora amma Sheekaa Roobee taphatan kana iddoo tokko deema
teenna yookiin iddoon sun waan akkanaatii qofa osoo hin taane deemanii qabatamaan seenaa fi wantoota waan achirratti hojjetame waan guutuu isaa namoonni lafa buleeyyiillee waan jiraniif maybe nutis especially dargaggootaaf wantoonni akkanaa kuniin murteessaadha nama har'a dhaaletu borlaalchisaan ture kanaaf waan gaariidha uf duratti immoo yeroo rabbiin jedhe waan guddaa isinirraa eenaa sheekaan hedduu isin dinqisiifanna nuti akka kennatti nama yeroo gabaabaa keessatti as bahee dhiibbaa guddaa uumeedha har'as nama dhiibbaa hedduu uumaatiin hin jirudha jedheetiin yaada akka kiyyate jechaadha maaliif dhaloota baay'ee isaanii waan inni hirriba isaarraa dammaqsitan jedheetiin yaada akka inni uf argu gootan jedheetiin yaada abboota hedduu hawwoota hedduu wantoota baay'ee hedduu waan silaa dhokate gama keessan kanaan ol baheetiin jira jedheetiin yaada kanatti aansee immoo ani wanti osoo isin hin dinqisiifatin bira taruun barbaanne ejjennoo sheekaa hedduu dinqisiifadha. Namoonni keenya hedduun isaanii ejjennoo hin qaban dhugaa dubbatuudhaaf namni wanni sheekaa asiin ga'ellee ani jechaan maybe isinirra beekaa ta'e osoo hin taane wanni guddaan isin asiin ga'e yookiin beekumsa qabdan cinatti ejjennoof ejjennoo qofa. Namoonni hedduun isaanirraa fakkeenya guddaa hin horatan jedheetiin hin yaada. Namni keenya wanni inni cabeef wanni inni ka'eetiin hin kufuuf kufee immoo wanni hin kaaniif wanni inni achitti hafuuf maaliif ejjennoon qabu. Namni keenya sheekaan immoo nama ejjennoo cimaadha qabu. Ejjettanii nutti mul'iftan hayyuun yoo dubbatu maal jedha ejjetanii deemuun nama goortu ejjennoon murteessaa meeshaa bakka yaaddatiin jettu jedha. Ejjennoon ejjetee deemu hojjechuu wallaalu ejjennoon madaala uummanni kee onni isaa keessatti ittiin si madaalu jedha. Akkana kanaafuu tana muur kanarra isinirraa eeyina. Kabajamtoota Zaad Podcast sagantaa keenya akka waa hedduu irraa barataa jirtan waa hedduu irraa dhaggeeffataa jirtan abdii qabna. Sagantaan akkuma itti fufeetti jira. Abdiyyoon sheekaarra wantoota hedduu maayii kana isaan deemanii mudannoodhaan isaanii asiin dura isaan maayii kana mudataa turan baay'ee irraa nu qoodee jira. Kallattimaan gara isaaniitti osoo isin dabarsinuu abdiyyoodhaan gaafii bira kan isaan irraa qabdoo jiraatee fufii yookaan immoo walumaa taanee gaafannaa jedhaanii. Waan gaariidha. Ani geesseetiin hin jira. Xumurtee moo? Sheekaa yoo hodhamu fachiifne yookiin hodhayootti baay'ee taa'ee biraatiif dha'uu dandeenya waan ta'eef. Haasawaa reefu ejjennoo jette san irratti haasawaa wayiidhaan qaba waan yaadachiifte. Namni tokko ejjennoo ofii yoo hin beekin bakka gahuudhaan danda'u. Beekumsa bichaa miti bakka itti gahullee hin beeku. Hedduu waan keessa dabrinillee ni beeytanii. Boombiin asiin darbatamaa nama boombii darbe saniin illee maa darbite hin jenneen haa darbu akkuma beekumsa isaa darbe si galee biruma dabrine maaliif jennaan fuuldura kaayoo kennatu fuuldura laalleetiin hin deemna malee osoo boombii inni darbate sammaa darbate jenneetiin itti ka garagallu taate ejjennoo keenya ka fuulduraa san galmaan gahuudhaan dandeenyu namni keenya ammoo walirra jira. Akkuma bifti nu garagaraa haalli namaallee garagaraa namni haasawaa yoo haasa'ee haasawaa kana qilleensa dabran waan qilleensi dabruu jecha ammoo bara jala dhaabattee ati waliin haasa'uu jechaan ati nama sanii karaa banuudha. Nama sanii karaa cufuunoo nama sanii karaa cufuun callisuudha. Akkuma Oromoon jette dubbataa salphisuun jalumaa callisuu. Shaayiriin Arabaa wayillee maal jedha bakka kanatti Oromoon bara wanni magaaxxamtii yoo haasawaa lugaa Arabaa kana warra gara hadiisaa kana gaaxxamtii idaana taqassafiihu falaa tajibuhu fakayru min ijaabatii as-sukuutu yaana. Idaana taqassafiihu yoo gowwaan namaa ka dubbatu ta'e falaa tajibu deebii ittiin kenna. Fakayru min ijaabatii caalaan ati isaa deebii isaa kennu as-sukuutu callisu. Dubbataa salphisuun jalumaa callisuu jedhanii. Kanaafi hedduu namaa hin aaru yoo akka aariillee ta'uu hadiisa ofirra fida seenaa nabii ofirra fida nabi maal ta'an jedha sahabonni duraanii maal ta'an jedha ati haganatti agamitti aartaree jedha kasi godhullee da'oon dayyoo akkuma jedhamu abbaan fedhee jechaan rabbii yoo qadrii sitti godheetiin hin jedhee yoo rabbi biraa taate namni dakanaa kun umaa si godhuu hin danda'u. Hedduu wanni namni haasa'u waan dabre fa'a haasaya. Haasawaa duraan namni waliin haasa'ee waliin taa'ee waliin nyaatee waliin dhugee fa'a kalima akkana jedhee haasaya. Waan ati toobattee yaa rabbii kiyyaa naa dhiisi jettee waan garraa rabbi sii dhiise asiin dhiifnu jetti. Waan garraa rabbi sii dhiisee je'eetiin atillee toobattee imimmaan buuftee dakanaa hin dhiifnu jetti. Warra dakanaa hin dhiifnu jedhu ammoo tiniin waliin haasa'uun bu'aadhaan qabu kaayoo kee duubatti hambisuudha ta'a numa fuulduratti deemta. Kanaaf wallaahi hedduu
haa ta'u yaadanatti ta'a haasoo nama garaagaraa fa'a fuudheetumaan nama cal'isa hattan xabiyaa kiyyarraa waan nama tokkoon dubbadhuwan ati yoo na bira dhufteetiin waan nama biraa haasooyte namni sun na bira hin jiru siin jedha uma kee bicha haasaadhu siin jedha galmeetii ammoo tana duuba haasaanillee akkuma reef isiniin jedhe anaa jee namni maa qabama haalan beeniin maa qabama obsi barbaachisaadha kaayyoo kee gahuudhaaf galmatti gahuudhaaf obsi sirra jira kanaaf ammoo hedduu wanni na yaachisu akka magaalaa Roobeetitti gaafa raayyaan yoo tana dhufe sanii raayyaan wanni inni qalbii keenya keessatti asaree waa hedduu natti gama kootitti waa hedduu na dhagahame waa hedduu qalbii kiyyatti asaree wanni inni dubbatee deemee waan nama jiruutu waan nama du'eeti waan nama du'ee duraan jegna keenya ka qabrii jiru kanarraa nutillee maqaa isaanii dhahan ka ummanni illee qabritti isaan sodaatu san jignoota akkanaatu Baalee Roobeen keessaa bahee jiraan balu jedhee kan inni dhahe sun marti warra qabrii jiru warra mistira walii cuqqaaleetiin waan dalagullee dhoysaadhaan mistiriidhaan walii dhoyseetiin hin dalagu akka kenna kanaa miti duraan Ingilchaan akkuma jedhe Ingilchaan nama duraanii xeefii qabata xeefii yaasu ka ammaa dinnicha yaasa shigalee kanaaf maal taaneedha nuti ani maan dubbatamne ani maan sodaatamne namni jiru kun du'aan ka sodaatame seenaan dubbatame du'aan bakka inni du'etti seenaan haasaamee haawultiin kaayamee fi jedheetiniin hanga har'aa boru hanga fuulduraattillee haasameetiniin jedhu kuni ani hoo maal dalagee saba kiyyaa maal dalagee kaayyoon kiyya maali fuulduraafoo waan jedhu akka Baalee Roobeetitti akka ummata biyya kanaatitti hedduu na dhagahame haa ta'u ammootiniin sanumaa tahaa beekaa ni qabna hayyuudha qabna beekaa qabnutti hin fayyadamne hayyuu qabnutti hin fayyadamne qabeenya qabnutti hin fayyadamne waliin beene jechuudha barbaade walitti hin dhufne haasawa waliin goone namni yoo walitti dhufee haasawa walirraa fuudhee wal beeka darajaa waliillee beeka qiimaa waliillee beeka sadarkaa waliillee beeka bakka namni ammootiin wal tuffatee tokko yoo mul'atu tokko wal tuffatee jedhutti yayyiinuu re'ee ka duubatti hafte nyaatti malee tajama'aadhaan deemtu nyaattu kanaaf bakka harcaanee wal gaggannee wal tuffanne kanatti kaayoo galma gahuudhaan dandeenyu nuti akka Baalee Roobeetitti hedduudha wallaahi qabeenya sabbaa qabaataas ni qabna keessumaa'uu nama waa dalagu kana ni tuffanna dalagaa isaa kana irratti osoo jabeessine ka ispoortii dalagullee ijoollee ispoortii dalagu baay'eedha qabna ijoollee ispoortii san gahee isaanii san keessatti ammootiin gaafa isaan nu waamanii fi gaafa waa kanaa qabna jedhan bira yoo dhaabanne hoo dalagaa isaanii tuffatuudha dhabne kun egaruu hin gahu kun eessa gaya kana bakka nuti wal waanyinaa wal jibbinaa maaliif wal cabsinaa maaliif wal jibbinaa maa walitti dhufneetiin maal dalayne jennee fuuldurri keenya karoorri maal ta'uu qaba maa waliin hin jenne maa walitti hin dhufne hedduudha isin dalagaa jirtanii waan kana dalagaa jirtan hedduudha waan faayidaa qabu waan barnoota namaa hedduu wanni miidiyaan keessan kun dabarsaadha jira namni miidiyaa keessan kan ammoo haala salphaadhaan laalu ni jira maaliifu waan miidiyaa kana sadarkaa isinirra jirtan kana hin beeyne isinitti dhufee haasawa isin waliin hin goone badhe malaalee isin tuffata waan isinirra jirtan kana hin beeku isin ammoo ejjennoodha qabdanii fuulduraaf ammoo kaayoo hedduudha qabdanii namni osoo walitti dhufee wal haasofsiisee yaada walirraa fuudhee barcumaa walii kaahee osoo wal jalaatiirra dha'uun ta'in barcumaa wal jala kaahee jedhee hedduu waa hedduu dalaguudha danda'a jechuudha barbaade akka magaalaa Baalee Roobeetitti hayyuudhas ni qabnaa beekas ni qabnaa laakiin ammoo wal beekuu dhabne malee wal jala deemuu dhabne malee wal tuffanne malee hedduu bakka hedduu gahuu dandeenya jechuudha barbaada. Maashaallah sheekaan waan ergaa ajaa'ibaa ergaa guddaa ergaa dhama qabdu nuuf dhaamee jira namni hedduun akka waan kanarraa ergaa isaan dabarsan kanarraa waan hedduu ergaa akka fudhatu abdii qaba maal tofe Urumaan jechaan xiqqoo yaadamu jechaan dubbiin sheekam dubbate katarallee si yaadachiifti hadhallee xiqqoo ilaaltaa duraafillee karoora kiyya maal yookiin deemsi kiyya yookiin galma geensi kiyya maal ta'aa waan jirtu mul'isa beektaa. Dhugaa dubbatuudhaaf nama qabnaa hin qabna. Jaalalli qabnaa hin qabna.
maal jedhan wal dura duubaan deemti waliin beektu waan jedhutu jira Oromoo tana keessa jechamna kanaa hin jira beektaa namni keenya wal quban qabu dhugaa dubbatuudhaaf wanni guddaan nu miidhe tokkoffaa jalqaba irratti wal quba qabaatu lammaffaa gatii walii beekuu dhabu. Itti aanee immoo namni keenya keessattuu dhaloonni lafaa dhufaan kun gaafa namni taa'ee waliin haasa'eef buna waliin dhugeef kaleessa waliin tureef ejjennoo hin dhabu galma hin dhabu namni bakka deemuuf hin beekaa jechaadha. Namni keenya yeroo baay'ee gaafa osumaa inni achi taa'u hiriyaan isaa tokko yookiin barnootaan yookiin kennama rabbi isaa kenneen iddoo wayii gaafa ga'u bar kaleessuma isa beekaa jedha. Kaleessuma isa beekaa. Jechi ani jibbu uummata keenya keessatti haa ta'u dargaggeessa keenya keessatti an kaleessa isa beekaa san jaalladha. Kaleessa bakka akkanaa ture. Inni bakka sanii si deebisuu fi bar waan akka jedhuuf. Ofii waan achi tureef achi si deebisuu barbaada. Ammallee waan achi jiruuf beektaa yeroo tokko gaafa tottolfatteetiin akka maalitti siin haa jedhu xiqqooma akka awwaarrillee sun tuureetti gaafa teetu waan namni biraa dhufeetiin si bira darbuu seetuati. Namtichi kaayoof deemu ejjennoo ofii qaba waan hedduu waan baay'ee keessummeessuudhaaf inni karra isaa saaqeetiin hin jira. Suniyoo waa hedduu ofirraa dhiibeetiin jira beektaa. Waa hedduu akka ittiin kaluu hin godheetiin hin jira. Maaliif ofirraa dhaabeetiin hin jira. Kuniyoo galma ofii san beeka waan ta'eef. Namni ejjennoo qabu kuniyyuu nama seerallee ejjennoo ofiitiin ta'uu danda'a. Akkana. Jala taa'ee jennaan balbala inni banatee ejjennoo ofiitiin dabruudhaaf. Akkana. Bahaa jiru jala teennaan irrallee jette ta'uu danda'a. Nuti immoo gatii walii ka beeknu yoomi beektaa? Gaafa namticha san bakka san hin dhabne. Nama har'a hada sheeqan nama guddaadha. Nama guddaa kana immoo gaafa yookiin sheekaan yoo Finfinnee gale roobee nagammiidha. Yookiin anaafati yoo kaanee teeninaas iddoo biraa yoo deemne yookiin hojii kana yoo dhiifne bakka kanaan gaafa qilleensa qofaadha ati beektaa gaafa dandeettu. Gaafni ati arguu dandeettu bu'aasan jechaadha. Kun ta'uu hin qabu. Normaalii dubbii sheekaa jajjabeessuu fi marii jabaa ofii abba jabeeffata jedhan waan baay'eetu jira. Dargaggeessaa fayyuun adda walitti dhiyaata garuu dhiibbaa gochuu hin dandeenye. Dargaggeessaa fi aalimman beekuun duraanii jaarsonni hayyoonni gurguddaan walitti dhiyaatan. Walitti dhufee argamee jira. Argameetiin hin jira. Dhiibbaa gochuu hin dandeenye garuu kun walitti dhufee raafamee Oromoon aanan walitti cimmisee raasiitiin dhadhaa baasaan dhama gaarii baasuudha qabna nuti amma. Waan takaleessaa san qofa osoo hin taane abbootaaf akaakayyuun kaleessa waan gaarii dhaalanii nu dhaalchisaniitiin garuu seenaan dhiifama namaan godhu. Seenaan sammuu qabaa mire waan hundaan yaadata bara. Akka ati jirtu si barreessa. Akkana nuti dhaloota kaleessaatiin waan dhaadannuuf isaantu dirqama isaanii bahe. Nuti warra dirqama kennan bahin wal taanee jechaadha. Dhalli dhufu nu abaaraatiin hin jiraata kana shakkiin goonuu jechaadha. Abaaraa isaan dirqama ofii baasan eebbisaati jira. Eebbisaatiin hin jiraata. Garuu immoo xiyyeeffannaan guddaan namni gaafa jiraatu seenaaf jiraachuudha qaba. Wanti waliif dhaabnu isa kana jechaadha. Dhalli boru maaliin nakaasaa namni lakkoofsa addunyaa kanaa guutuudhaaf dhalate hin jiru jedhama. Guutuu ta'eetiin dhalate malee. Kanaafuu namni namuma ofiitti amanuudha qaba wal. Ani nama addunyaan tuni namaan akkana taate rabbii gaditti. Namoonni adda waa baay'ee dhiibbaa uumanii addunyaa tana bareechanii sadarkaa isii wal dorgommii irra geessan nama. Ani eebaluu sanii gadi maaliif ta'a? Wanti kaleessa natti as darbe kuni gandummaa miti. Waan laaftuu miti. Ana irratti maaf cabxi? Riqichi kaleessaa sun jabaadha. Jabeenyuma kanaan ceessuudha qaba waan jedhuuf namummaa ofiitiif bakkee kennuu akka mana barumsaa keessatti illee kutaa 5 Amaaranyaa barannetti agaree lanii min sarraa isaa'uun inni ila agarii min sarraa balee anta maasaa baallabba sagalee namni martuu atillee gahee qabdaa namni martuu gahee ofii taphatudha. Hikmaa kenname qaba namni martuu hikmaa ofii gahee ofii taphatudha. Namni tokko namni sadii jedhanii ka kootii ofii irraa du'u jira. Ka ganduma irraa du'u jira ka biyya irraa du'u jira jedhan. Nama kootii ofii irraa du'u hin ta'inii nama ganda irraa illee du'u hin ta'inii nama biyya irraa du'u ta'e. Galmee wayii waa galmeessii deemiidha jechuudha barbaade. Kana ta'uudhaaf ammoo tiniin kaayoo kee ammoo tiniin bakka guddaa yaadde san gahuudhaaf rabbi irratti qarqaarsifatteet deemuudha qabda. Eegana ammoo tiniin
namni keenya kunis wanni akkuma ati reefu haasawa kaaftee hamilee si cabsuudhaaf wanni inni hin jenne hin jiru. Kalee isa beeyna boottiin deemaa, kalee boggeen deemaa, kaleen waliin taa'ee qamaa jetti. Kaleen waliin taa'ee qamaa har'a daawwaa godhaa jedhanii bakka sanii si deebisuufi. San waan ta'eef ammoo tiniin hedduudha namni kennaa kheyrii ati amma keessa jirtu kana naasahu sharrii duraanii sirraa yuwazzi'uuna beynannaas jedduu ilma namaa facaasanii haasayan haa gurri namaallee ka duraan waan saniin dhagahee edaa sheetichi waan akkanaatii jedhee hammeenya keessa buusuuf deema. Laakiin kheyrii kee kana ta guyyaa hedduu dhiisii ta guyyaa ati takka dalaydee sirraa naasahu osoon kheyrii ka sirraa haasahu taate silaa guddanni asuun jiru. Silaa Itoophiyaanuu Jarmanii fakkaatti asuun jirtu. Hedduu wanni nu ka Itoophiyaa tana ammoo tiniin keessattuu nuti akka magaalaa Roobeetitti duubatti nu harkisaa jiru wal beekuu dhabuu, walitti dhufuu dhabuudha, wal mari'atuu dhabuudha, sadarkaa walii kennuu dhabuudha. Rabbinuu Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam ummata sahaabaa waliin mari'adhu jedheen kawaahiyyiin itti buutu sanu kawaahiyyiin itti buutee waan san godhi jechuu Rabbi danda'u sahaabaa waliin mari'adhu jedhaan. Maaliif jennaan mariitu bareeda. Yoo mariidhaan ka oofan ta'e waan mari'atan san irratti ufumaa mari'annee koo kamiidhamanillee taate ufii mari'annee jedhan. Yoo garagaraa namnuu deemeetiin yaada isaatiin deeme hoo marii malee akkana taane jedheetiniin ummanni gaafa lola Uhudiidhaa Rasuulli Rabbii bootaa kana gadi hin dhiisinaa nama 50 jedhee irratti shuumee nama Abdallah bin Jubayr irra shuumee bootota na gadi hin dhiisinaa hatta nuti duubaan allaattiin nu nyaachuu yoo argitanillee bootota na gadi hin dhiisinaa jedhanii. Eeganaa ummanni irra oolee arganii jennaan ummanni muslima kaafira ari'uu arganii jennaan maal asii goona. Gariin gara boojuu kennaa haa deemnu. Gariin gara Nabi Muhammad haa deemnu. Gariin ammoo ummatuma kanaa deemaan deemnee haa ariinu jedhaniitiniin nama 10 bicha achirra hafi. Eeganaa maal ta'ere duubaan cabiinsitti argame jecha. Rabbiin ummata sanillee ni komate akkuma saniitu irra dabrillee ni komate. Kanaaf ammallee tiniin waan waliin jedhan tokkollee waan waliin mari'atan galmaan gahuun barbaachisaadha. Nama waasiin jedhu kanallee irra dabruuniif barbaachisaadha. Maaliif kaayoof deemta waan ta'eef kanaaf ummata keenyaa wal haa beeynuudha dhaamsi anammallee irra deddeebi'eetiin ummata keenyaa dhaamu wal haa beeynu wal haa jajjabeessinu wal tuffii haa dhiifnu jechuudha barbaade. Itti aansuudhaas wanni ani Mansuuriin bira deemee kiyyanii yaadattanii jedhuudhaan Mansuur Jamaal bira deemee ture. Wanni an deemeef hedduun namaa Mansuurirraa sa'aatii fuutee shee kanaan jechuun ni mala birrii fuutee waan si kennee manaaxirii yoo maal galteen jechuun haasawni magaalaa kana keessa shaashambaa jedhaa jira. Isinii galtee nu dhageettanii isinis jedhuun ni mala maaliin galee shee kaan jechuun ni mala haasawa namaatii namni numa haasayaa. Haa ta'u gin ani haqa dubbatuudhaaf Mansuur natti tola. Nama duuba namni sunillee badama yoo ta'e ati kheyrii irraa haasa'uudha mokkori. Badama yoo ta'e bar kheyrii irraa haasa'uudha mokkori namni keenna yoo bareedee deemes nama keenyarraa najaan baatu. Yoo haasoytee hawaasa waliin haasoytellee waa siin jedhan bareeddee yoo deemtellee yoo cal'iftee hin dubbadhu jettellee wayiif cal'isee waatu keessa jira siin jedhan. Kanaaf jecha ammoo namni hawaasarraa ani hin bayaa jedhu najaa bayaa jedhu hin jiru. Kanaaf ammoo tiniin Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam caalaan nama dararaa hawaasaa keessa taa'ee tiniin azaa jaraa danda'ee keessa taa'ee daawwaa itti godhe jedhan. Nama isaan dhiisee badhee lakki ummatuma kanaaf hin fedhu jedhee gaara baheerra miti. Caalaan namaa mu'umina guutuu jechuun nama keessa dararaa isaanii keessa taa'ee danda'ee waliin dabarse jedhan Nabi alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf wanni itti dhaquu danda'e Mansuuriin hedduudha wanni an dhaquu danda'e tokkummaadha. Oromoon edaa tokko xiqqaan guddaan tuffatu abbaan qabeenyaa kaan hin jedhu edaa tokko taatee aduwwiin teenya haa cabduudha barbaadi. Duraanuu yoo aduwwii yoo kamnutti gammaddi yoo gargar facaanee yoo afaanii wal qoonnee gandaan wal qoonnee jedhe gammaddi. Nuti ammoo tiniin Mansuuriin bira dhaquunoo ahaa duraan edaa marii wayiitu jira marii qabanii wal quba qabdi edaa xiqqaan guddaan tuffatu. Sigalee wanni Oromoon Islaamummaan garaagarummaan qabdu jedheef tanaafi bar bakka garii malee Islaamummaan illee xiqqaan guddaan tuffatu. Akkanuma akkanaa miti guddaan illee xiqqaan tuffatutti nu ajajji. Zimmaa isaanii adnaahum xiqqaa isaaniitu deema. Yoo namni tokko ilmi daa'imni nama tokko kaafirri itti dhufee annagahan bobaa kiyya jala jira jedhee namni martuun tuqu. Kanaaf walitti dhufeenya qabdi edaa qaraa marii qabdi.
haa jedhanii fi namni ammoo sitti mari'atan beeta aduwwiin hin teenne lamaan sin mari'atti sadiin sin mari'atti amma ammoo daran ammoo oromummaan tuni ol baatee yoo hagana ka mul'attu taate daran aduwwiin teenne mataa gad haa qabasuudha barbaade malee birrii wayiitiif hin deemne namni keenya ammoo nu fayyada akkasumattu abbaa qabeenyaa nama biliyeena isaa oliitu jira namni wanni mansuuri olii hedduutu jira laakiin inni bareedee deemuu kanayyuu namni waa jedhaan shittoo godhatuu kana waa jedhaan shittoo godhatuun hadiisuma keessa jira nabi alayhi salaatu wassalaam irra jaalatamaan duniyaa keessanirraa waa lamatu waan keessanirraa duniyaa keessanirraa waa lamatu gara kiyya jaalatama jedhan axiib wanni isaa dubartii fi shittoodha jedhan shittoo haa godhatu sababaa inni shittoo achii godhatuuf inni shittoo godhatuuf aniyyuu duraan sunnaa ittiin dala inni shittoo sadi moo afur manaa qaba haga dandeettii kiyyaati gatiin achillee ga'uudha diddu haga dandeettii kiyyaa sadi moo afur manaa qaba siigalee bareeda deema amma afurinidha siigalee ni urgaa jechuudha barbaade kanaaf nama kenna waanyinaan quuqinaa jalan deemina hedduun namni ambaatu boolla si baasuu deema qaawa si baasuu deema ati keessaan dhuftee munaafiqatti taate sa'aatiin kunillee gatii agasii miti feera hidallam jedhanii qaniisan sa'aatii san gaafadhee natti mudide achi duuba natti mee gatii isa ummanni kanaanuu waa jedhee kakuma 500 jedhee kanaanuu waa jedha gatiin agasii miti uf dhaaduufi jedha maaliif ta'uudha qaba maaliif ol cabsina godhatee adeemu bareedee adeemu nabiillee alayhi salaatu wassalaam rabbiin kennan Allah jamiiluu yuhibbul jamaala rabbiin bareeda waan bareeda jaalata bareedee adeemu inni akka kiyyatti wanni natti fakkaate kaayoon isaa namni qabeenya qabdan bareedaa uffadhaa deema islaamummaan illee kan ajajji jechuudha mul'isuudha malee namarratti ol ta'ee nagana qabaa nagana qabaadha jechuun irraa natti hin fakkaanne namni hedduun namarra haasoytanillee osoo irra gabaabbattanii jechuudha barbaada. Maal taman soorii dubbannaa miti mee isin maanuu sa'aatiin tummee qajeeluu Edduudha sa'aatii kanaan mo'ita motoraan deemu mo'ita kararra deemu narra laalutu mala akkuma isiniin jedhu ani sa'aatiif illee biran dhayne inni illee naan kennine tana haqima kiyyaan bitadhe jechuudha barbaade anis akkuma Mansuur gatii isiin himin isaan himin anillee himuudhaan barbaanne jechuudha maaliif iyyuu osoo gatii ka himu taate ana maagana ka jedhu taate yookaan namni gariin uf dhaade naan jedha yookaan namni gariin ammoo sa'aatii tanaafuu galgala kararra na eegum mala kanaaf waan gaariidha. Isaan ani kaasuuf ture beektaa xiqqoo duuba deebina waan jedhutu na keessa dhufe malee gaaffii kana isiniif kaasuudhaaf ture. Isiniif kaasuudhaan qabna ture beektaa. Dhugaa dubbatuudhaaf nuti gaafa sheekaa Mansuur Jamaal cinatti arginu hedduu gammannee jirra. Maaliif haganata akka deemnee jirra waan jedhutu nuti dhaga'ame jechaadha. Ani bakka ofiin dhaqabin sheekaadhaan dhaqaba. Sheekaan bakka ofiin dhaqabin anaan dhaqaba jechaadha. Kanuma qaawwa walii cufaatiin hin deemsaa jechaadha. Bakka meeqatu uf qoodareeti yoo achillee anatu dhaqattee achillee ana dhaqabattee achillee ana dhaqaba jettee bakka meeqatu uf qooduudha dandeetta. Hin ta'u suni namuu bakka jiru hin dirqama isaa bahu. Namuu bakka jiruun waan isarraa eegamu qofa haa xumuru malee deemsi gara fuulduraatti gara gongabu akkanuma kanamte so rabbiin nu haa laaffisu kanaaf inshallah sheekaan waan gaariidha kan isin nu kaaftan duniyaalleen salphoodha inshallah maybe nuti isin bira dhufa yoo rabbi jedhee amma rakkoodhaan qabdaan ammoo ajaa'iba rabbiidha hedduudha waan namni waan yoo maalii jedhu garaa kana wallahi hin beekuyyuu abba fedhe yoo sii dabarte anaa dabarte osoo namni marti V8 yaabbatee sheekaa roobee lukaan deeme homaa wallahi nama maraa dabartu maaliif beeyta kun qooda kiyyaa miti gahee kiyyaa mi rabbi qoode ani si waan jechuun dubbiin tun sirrii miti qoonni kun sirrii miti rabbiin jedhe kanaaf an ammoo tin inni ilaala hedduu ni ajaa'iba yoo ati uffata qayyarattee deemte hedduudhaan ni uffata kiyyaa aguma danda'uun qayyarachuudha barbaada haasawaa kiyyarratti illee argitan waan ganama sa'a 3 godhadhe sa'a 8 irratti arguudhaan barbaada sa'a 11 irra waan biraa godhuudha barbaada usii Dubaayii godhuu barbaada yaada kiyya kun si galee maaliif iyyuu gammadee bareedee deemuudha barbaada nama garii namni waan facaasate argata yeroo baay'ee namni waa yaade ni argata adiisu ana indazanni abdii biyyaan gabrichi kiyya alayhi salatu wassalam akkasin na mirkaneessa jechuun ufinatti illee wantoota tokko argutu maraam tiree waan dubbatte
waan dubbattellee waan yaaddellee waan dubbattellee tafaa'ula toluudha ani maaluma tani makiinaan tiyyatuun baruma waraabaa rakkoo manatti galchiti maaliidha atus namaanuu akka jechuudhaan qabdu makiinaan teessan bara maraa akkanuma waa isin galchiti gurgura jechuudhaan qabdu waamilee nama godhuudha qabda maanguddoo rabbuma jira jechuudha qabda maanguddoo harri yaasetti yoo dhufte jaarsanan jedhini boo isin bara maraa waxaatti mataa adeemtanii jedhin mooraaliitti godhaate kanaaf mooraalii fi godhuun bareedaadha hedduu namni kennallee maal laala beektanii uffata gubbaadha laala bareeduma laala zanaa jettee yoo qayyartee deemte laala keessa keenyaan beeku jira osoo hiyyoomteellee qayyarattee yoo deemte aboonamtichi kunaaf taa'anii isin jedhan anammoo akkuma yaadu san dubbii ima rabbiin naa hira inuma ittuma bahe akkasuma argadha yoo rabbi waan kana haa taatu jedhin akkasuma akkuma san ammoo tiniin uffata sa'a sadiitti amma uffata kiyya bara ramadaana tartee hedduudha darasaa waliin qaraanetu jira akkuma jiruun seenaa guuradhaa jedhe uffata sadii ma ofuran bifadhe ramadaana bara kanaakin ogin manni tokko isumaan guuta ammas akkasuma kenne kilaasi caammaa yoo jettan mana gurguraa jedhi asirra dacha'ee as hin deebi'a akkasuma keessaa kennan mallee lama waan bifadhe jabaadha in dhuftii beeka nabiitu maal jedhan beektanii alayhi salaatu kenniin kennamtaa jedha sigalee kenniin kennamtaa jedha waa gaayyoo ani sodaadha har'a 10,000 naa kennamee garraa jedham 10,000 kiinoo caammaa 8,000 dhaqee bita rakkoo irratti kan qabu ani jechaan yoo ofii yaaddee obboleessa keetii yaaddee rabbiin ammoo tiniin guddaa sii kenna nuti maali beeyna beeytanii yoo asiin baasi asiin na jalaa hidhatte jechuudha beeyna hin sodaanna laakiin ammoo tiniin nabi waan jedhan alayhi salaatu wassalaam jecha nabii ittiin aman kenniin kennamtaa jedhan wamaa anfaqtum min shay'in fahuwa yuklifuhu yaa rabbillee waan isin kennitan bakka isinii buuse ga'een yaada maal qaba re'an asiin kenna asiin kootiin isinirra argitan kun amma 9 shiinu jaalatte jibbite finfinnetti bitee galee sii galee akkuma san ammallee tiniin bulii 2-3 booda nama jaaladhu kennee gabiraallee bitachuudha danda'a akkasuma san rabbiin ammoo natti gadhiisee jira rabbiin naa banee jira karaa riskiidhaa naa banee jira gaafuu beeta buna waliin dhuyne akka tasaa ani namooliin taa'aa isaan dhufanii taa'anii osuma hojjaa soinuu daddafanii buna dhuganii ka'an wayita ka'an kana hin kafalan kiyyallee ka qaalichaallee ka ofiillee shee kanutu kafala akkasii miti jennaan yoon bayin dhufta dhabire dhugama manuma nyaataatti iyyuu namni sheeka jedhee isinirraa kafalla kabajaaf numa jedha dhuga an ammoo isaanirraa kafala kennee deema maaliifuu ati yeroo tokko namni sheen illee waan baasu jedhan yeroo waa hedduudha na gaafatan amma wallaahi haguma qaburraa hoodhu jedhee kenna ni kenna amma himuufii miti kennaa ofii kennuufii miti afaa masgiida yoo tanama masgiida hamzaa jedhan kennaa jedhan kenna 30 hin kenna makaa yoo achi baaseen dhuftii beeka kanaaf yoo irra taa'ee yoo kaa nama an jibbutu na dhaala nama an obboleessa kiyya yoo ta'e gadiin nama obboleessu fi ka jibbu baay'ee jira nama ati jibbitu si dhaala duniyaa nyaadhu ta dabarsite jedhee billee uffattee ta dabarsite jedhee billee ta sadaqattee dabarsite jedhee billee ta fuulduraatiin beeku ta har'aa tanaa ta ofirraa qabu yookaan galgala garrafee yookaan ana ofirraa baasa yookaan nama narraa baasa gara rabbii dhaqee kanaaf fuulduraafillee akka bal'inatti baataniif jecha kennadhaa hin kennamtanii jechuudha barbaade rabbiin rizqii nuu baanaa jiran maraayyuu rabbii haa banuu jechuu barbaade. Daawwattoonni keenya kabajamoon qophii tiin ajaa'ibsiiftuu fi dinqisiiftuu akkasumas barsiiftuu taateerraa waa hedduu akka hubataatiin hin jiran moormoo yookiin irra caalaa akka ittiin bohaaraatiin hin jiran abdii qabna. Wantoota sheekaan amma nu kaasanirraa sheekaan gara waan biraatti osoo hin taane hagana deemne waan jedhu. Islaamummaan akkanatti nu ajajji itti dalagaa jirra waan jedhu akka kiyyatti hubadheetiin jira daawwattoonni keenyas haala kanaan akka hubatan abdii qabna. Kanuma dubbiin biraan jiru sagantaa kana jalqaba waa'ee ramadaanaatti hin jalqabne ammas ramadaanaan yeroo tokko ergaa ramadaana kana barbaachisu kennaaf sa'aatiin kennallee waan deemaa jiruuf yeroo biraatiin achitti osoo hin dabrin namni tokko darajaa waliin beeku darajaa walii beekuun barbaachisaadha ani yoo darajaa keessan beeke yoo si kabaje ati na kabacha kanumaafuu achitti dabruun dura haasawummaan isin nawaamtanii waliin haasawni kun haasawa khayriiti rabbi nurra haa jaalatu ummanni dhaamsa dabarfachuu barbaadu akka magaalaa Roobeetitti namni hedduu khayrii dalagu ni jira ka kaameraa achi nu kaasuganii fi isinillee ka asteettanii waan khayrii dabarsitanii jira hedduudha wanni kun ammoo mannillee woma kafalama gati kafalama akkanaanii miti wanni meeshaan keessa bitamu kunillee
birriidhaan bitama waa hedduu isinii hafuutu fuuldurallee ni jira nu isin akka galma bakka guddaa geettan ni barbaanna hawwii kenna maaf ijoolleen magaalaa roobee irratti hojjenne maa biran dhaabanne isin biraa miidiyaa keessan kana yoo guddifne hoo ani miidiyaa kee kana yoo guddisee guddadhe ufumaa bichaa mul'adhaa miti yoo ati mul'atte an mul'adhe maaliifuu baalee roobee keessaan mul'ate jedhama maqaa dhooysiifte haganuma ni gayaa maaliif ammoo tiniin tajedhullee reefitanu maalitti walitti dhufnee nuurtu walitti wal gargar faca'uu kanatu haasawa keenyallee gargar facaasee beekumsa waliillee gadi akka wal beekuu dhabnee wal tuffannee jennee walitti dhufnee qabeenyallee ni qabnaa siin jedhee ture abbaa qabeenyas ni qabnaa waan dhabne takka hin qabnu itti fayyadama wallaallee qabeenyi anarra yoo waa isinii gumaachaa deeme rabbiin naa dabala. Kanaaf namni yoo walitti dhufee buusii wayii buusee nama tokko yoo kabaasu taate itti ulfaata yoo garuu walitti dhufee buusii wayii godhatee fuulduraaf ammoo kaayoo godhatee isinumaafuu ji'aanuu osoo waa ramadanii isinii kennanii jedhan antas na jedhe maaliifuu hawaasa keenya fayyadaa jirtanii taa'aa jirtanii dalagaadha jirtanii gatiin isin madaala jechuudha barbaada. Hattan ji'aan 30 kennanii sillee 30 kennanii akka kiyyatti ni hanqata. Maaliifuu dalagaa isinirra jirtan kanatu kaayoo guddaadha. Maaliif baalee roobee biyya biraa keessaa gadi taati? Maaliif ammoo tiniin nullee mul'anne waan jedhuuf isin miidiyaa kana banattanii tiniin hasawa khayriidha oofaa jirtanii fuulduraafillee kaayoo hedduu qabdan miidiyaa kanarraa gara miidiyaa biraatti guddatuudha barbaaddan kanaaf ammoo tiniin akka isin guddattan ammoo tiniin yoo isin bira jiraadhe yoo isin na bira jiraattanii tiniin jedhee yoo wal hubannee waliin haasoynee tiniin jedhee yoo yaada walirraa fuunee tiniin jedhee ijoolleellee alaallee baay'eedha qabna keessaallee baay'eedha qabna kaalaa dhiisaa qabeenya keessaa yoo walii qabnee bakka hedduu dhagahuu dandeenya kanaaf walitti haa dhufnu wal haa hubannu miidiyaa keessan kanallee asumaan ummanni dhageettan haasawa kiyyaa miidiyaan kun miidiyaa khayriiti ijoolleen illee ijoollee khayriiti shabaabnu walii lama shabaaba itti hidhatanii fi shabaaba irraa hidhatantu jira irraa hiikatan shabaabni itti hidhatan akka keessanii kana hedduudha ijoollee teenne ijoollee kitaaba galma abbaa gadaatti yoo tana eebbisiifteen waamte ni beeytanii hedduudha diin keessatti illee gahee qabdiin salaatti abboonni jaraallee ni salaatan masgiidallee naftu waa hedduudha yaaddii ijoolleen akkasii ijoollee itti hidhatan ijoollee birallee dhaabatan sigalee kanaaf ammoo tiniin ijoolleen akka keessanii kun ijoollee bira dhaabatanii ijoollee ammoo tiniin miidiyaa jaraallee guddisuudha qabanii nama hedduudha iyyuu guddisaa jiranii weellisaa hedduudha guddisaa jiranii kanaaf ammoo tiniin bira haa dhaabannu isin bira haa dhaabannu bira dhaabadhaa jechuudha barbaada yaada kiyyaa miidiyaa kana guddisaa bira dhaabadhaa sheerillee waliigataa miidiyaan kun akka guddatullee godhaa keessattuu ijoollee magaalaa roobee hin kaanee hirriba keessa jirra haa kaanu wal haa beeynu akka miidiyaan kun miidiyaa gara biraatti guddatullee godhaa nuu godhaa waa hedduu ni qabnaa qabeenya ittiin fayyadamne ni qabnaa qabeenya ammoo tiniin itti haa fayyadamnu jechuudha barbaade. Ulfaadha galatoomaa jazakumullahu khayran. Yaada bal'aadha. Waan baay'ee kaasanii jiranii hawaasni illee asumaan dhagahee jira jedhee yaada. Namoonni biyya keessaas biyya alaas akkasuma akka haga ammaatti wantoota hedduudhaan nu bira dhaabataa jirtan asumaan isin galatoomfachuu barbaanna galatooma ulfaadha isin jenna keessattuu ijoolleen keenya ijoolleen jarmanii jiran. Haasawa sirraa fudhadhu. Hedduudha baratartee yoo guyyaa lama dhufe mana keessan kana guyyaa awwalaa hedduu barcuma wahii irra taa'e jidduu sanitti na waraabdanii har'an tana ammoo meeshaa nan argullee meeshaa haarawaa akkuma reef isin gaafii na gaafattan ammoo meeshaa haarawaa kananillee gaafii isin gaafadhee meeshaa haarawaa baay'ee ilaalchatti illee nama toluu maaliin as gahuu dandeettanii nama isin hubatutu jiramoo namatu isin dhufee isin hubatee haasawa waliin gootanii jirtantu jiramoo maaliin as gahuu dandeettan jechuudha barbaade. Gamal keessanii gaafii bareedduudha nama ofiitu nama gaafata nama ofiitu dhufeetiin nama ziyaaraa hambi badheeyyuu taa'ee si hamataa yookiin badhee taa'ee qofasitti qaba waan ta'eef beekan isuma faadhiisu. Ma kana wanni biraa wanni haroonni amma finnu jiru homa qara taree ijoollee teenne ijoollee roobee ijoollee magaalaa kanaa ijoollee baalee walitti qabamaniiti nu isin bira jirra tarkaanfii takka illee osoo ta'e isin tarkaanfichiisuu dandeenya of duraaf ammoo wal bira dhaabanne jedhanii namoonni tokko ijoollee magaalaa kana yeroo hedduu sagantaa keenya keessatti kan isaan osoo galatoonfatiin biraan tarre har'a asumaan isin hin geenne isin illee achumaan du'aa gootanii fi amma achis isin bira jirra waan nu jedhaniif
ijoollee keenya kan Jarmanii jiran shabaabota keenya shamarranis dhiirris wal gahaniiti dhimma keenya irratti ufturattis marii bal'aa qaban nuuf himanii jedhanii akkana jireenyaa kana qofaan ijoolleen Dubaay jiranis ijoolleen as naannoo Suudii maraadha hiikaa keessaa namni ijoolleen akkasuma obboleessi keenya tokko jalqaba nama sagantaa kana anatu simbira dhaabate jedhee nama nu bira dhaabate keessa tokko nama Ameerikaa jiru. Bakara kan ta'an. Qalbiin sarara nabuutiif jedha bakka keerii kanatti hedduudha. Amma akkasitti yoo deemne namni martuu namni hunduu galata nurraa qaba. Walumaa galatti ijoolleen biyya kanaa akka iddoo kamuu jiran yaadaan akka nu bira jiran abdiidha qabnaa abdiis irraa qabnaa. Maaliifi nuti deeggarsi guddaan waan mul'ataa qofa osoo hin taane namni viidiyoo keenya laayik nu godhe nu biraa galata qaba. Namni subscribe nu godhe moor galata nu biraa qaba namni share nu godhe immoo akkasumatti galata nu biraa qaba jechaadha. Kanaaf ijoolleen teenya ta'e akkasuma ta'e kallattiidhaan isaan kan nu gaafatan namoota meeshaa kana akkatti isin waliigsanii sagantaa kana akkatti akkasiin guddatan kan fi takka lasu ta'e akkasitti akkaafatan namni isin godhe isaan jennaan namoota Jarmanii jiranii fi akkasuma immoo ijoollee Ameerikaa jiran akkasuma immoo akka Dubaay jiran illee jiranii akkasuma moor kana ola immoo ijoolleen bakka bira jiran illee hirmaataa jiranii akkana kun immoo jalqaba jalqaba dhugaadha hin godhamnee ganaadha qabeenyi isaan godhan kun ammoo tiniin qabeenya gara biraatti baraa tahee miti khayri irratti godhanii fuulduraallee qaban jechuudha barbaade uummanni kun isinillee nama galata nama darbuu miti ijoollee galata namaallee beeytu galata rabbiidhaallee beeytu hedduu rabbiinillee shakkara rabbiin irtii isinii dabala kana caalallee rabbiin isinii haa dabalu yeroo dabre yeroo daqiiqaa 3 hin dura haasawa kiyya keessatti qabeenyas ni qabna abbaa qabeenyas ni qabna jedheedha ture dhugaadha qabeenyas qabna abbaas qabeenyas ni qabna ittiin fayyadamne itti fayyadama wallaallee ijoollee teennallee ni jirti ijoolleen baay'ee jira kanaaf ijoollee teennaa ta isin bira dhaabattee yaadaanis gama maallaqaanis isin bira dhaabattee akkuma ati jettu namni nu bira maallaqa osoo hin tahin namni sheerillee nu godhe subscribe illee nu godhe namni like illee nu godhe nu bira galata qaba jettee maraafuu rabbi darajaa isaanii rabbi ol haa fuudhu jechuudha barbaada ijoollee teennaa ta biyya ambaa keessaa riskiidha barbaadaduudha deemtu ufillee qayyarree warra kennallee qayyarra jechuudha deemtee rabbiin bakka sadarkaa jardi jirtutti rabbiin isaan haatiisuu sadarkaa isaanii rabbi ol haa fuudhu hedduudha wanni garaa nama gubu ammoo ijoollee teennaa ta saharaa keessatti duutee beeytanii ta maqaan isii takka lama jennee kaasuu hin dandeenye waliin gahuu dandeenye ta nyaata qurxummiidhas tahee ni beeytanii rabbiin ittiin haa araaramu tan hanga har'aatiniin wanni haadhaaf abbaa ofiirra nama jaalatu hin jiru tan hanga har'aa du'a ilma ofii amanuu dadhabdee ilmi kiyyan duune jetteetiniin asii mimmaan buftu ni jirti haadha sanillee rabbi obsa haa kennuu fi ijoollee teennata nyaata qurxummiidha taatee rabbiin fuula akiraa deemtee rabbiin ittiin haa araaramu warra jannataa rabbiin haa godhu ta karaa irra jirtullee ta mana dallaalaa harka jirtu ta birrii ergaa jedhanii warri asii gurzaa hirriba dhabeetiin hin rafu kanallee rabbillee ammootiin nagaan isaan achi haa baasu ijoollee tanallee dallaalalaa rabbiin harka dallaalaati haa baasu gammachuu tana gammachuu walitti dhaabataa rabbiin haa godhu ramadaana keessa jirraa sooma afaanii qabna dalagaatiin rabbiin jala haa dhagahu jennaa isinillee ka guddattanii mul'attanii jettan rabbiin haa argisiisu daran ammootiin waggaa ufurra waan kana caalaa isiduu guddaa tamataa keessanii banattan akka kiyyatti arguudha barbaada rabbiin darajaa guddaan isin haa gahu har'as akiras rabbiin isin haa milkeessu warra isin bira dhaabates har'as boris rabbii haa milkeessu riskii isaanii keessa barakaa rabbii haa kaahu hin kennamne ammallee haa kennamu hin kennamne irratti yaadamne hin hojjetamne irratti haa hojjennu beekadhas qabna ayyuudhas qabna qabeenyas qabna irratti fuulduraafis isiduu kanarra akkanatti ilaalee ani fuulduraa waggaa dhufu waan biraatti arguudha barbaada hanga danda'ameen anis isin bira jira laayikii jettan saniin illee isin bira jira sabskraabii jettan illee isin bira jira jechuudha barbaade wanni waan khayriiti rabbi nama khayrii tana keessatti jiraatee khayrii raddu'ee khayrii kaafamu rabbi nu haa godhu rabbi umrii nu haa kaahu umrii keenya keessa barakaa rabbi nu haa kaahu ramadaana kanallee ramadaana qeebaltii rabbi nu haa godhu ramadaana ammoo tiniin keessa hongaanii mi keessa milkaahan rabbi nu haa godhu waan duraan ramadaana keessa dabarsinee ramadaana duraan dabarsine keessa milkaahin ramadaana kana ramadaana adda rabbi nu haa godhu ramadaana milkiidha rabbi nu haa godhu galmeen teenya barana nu halaalamtu khayriin nu halaalamtu jechuudha barbaada yoo haasawa qabaattan soo goolabdaniillee inuma bareeda jechuudha barbaada
isaan ergaa gabaabaa yookaan ammoo waan ittiin goolaban waan biraa yoo jiraate waa'ee ramadaanaatti wal qabatee nu haa goolabaniiti gara sagantaa xumuruutti deemna. Ramadaan akkuma beekamu rabbiin hedduu nama Ramadaan numa dhufaa nutu Ramadaan hanqata. Gaaf tokko Ramadaan an deebinu. Wanni an dhaamu yoo jiraate gabaabumatti Ramadaana kana Ramadaan ni ji'ata kaabulii lakkaayamtuudha. Guyyaa lakkaayamtuudha, halkan lakkaayamtuudha. Ayyaaman macduudaata akka rabbi jeesan. Guyyaa lakkaayamtuudha. Guyyaa lakkaayamtuun tuni irribaan akkasirra hin dabrini. TikTok irra ooluun akkasirra hin dabrini. Dubartii ambaa laaluun akkasirra hin dabrini. Haasawan taane haasawuudhaan akkasirra hin dabrini. Akkamitti dabarsuu qabdaree Quraanaan dabarsuudha qabda. Gurzaa bultee galgalallee qaraatee halkanillee dhaabattee afaan namaa haasawa namaa irraa gabaabbattee zikrii guutee dabarsuudha qabda. Akkamitti dabarsuudha qabda jennaan ammas akka nama waggaa dhufu hin deebineetti dabarsuudha qabda. Akka nama waggaa dhufu hin deebineetitti dabarsuudha qabda. Maaliif jennaan ji'a kana keessa halkan wahiitu jiranii beeytanii fuuldura jirti. Halkan sun ammoo halkan beekamaa 21 miti 23 miti. 21 jedhee jalan sararamne. Maaliif jennaan osoo 21 ta'e 21 ta'a gaafa 21 ta'a jedheetiniin eega. Ijtihaada haa godhuufi namni. Kanaaf ammoo tiniin rabbiin sanillee nama waafaqu rabbiin haa godhu. Ibaadaa waggaa 80 wayiitti dhiyaattuudha. Hedduu Ramadaana kana keessa namni hongoo duubaan milkiin hin jirre jedhanii kanaaf ammoo tiniin sabaati dalayde irratti qabxiin kasii kenna. Barataan tokko barumsa waliin baratan keessatti akka inni baratee akka inni itti qo'atee jedhetti qabxii argata malee akka inni ashoofee bakka arge oolee tiniin jedhetti qabxiidhaan argatu. Kanaaf qabxiin akiraallee akkasuma. Qabxiin duniyaallee akkuma kana taate qabxiin akiraallee akkasuma. Rabbi ammoo nama tokko miidhu. وانا تدليدي اما الليتني سي كن فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى خيري ودليدي كل مثقال ذره اللي وتاتي سنو ارغتا شر اللي سنو ربين غسي باسا قلمن لوكين بدان اك غيا قياما سي اسن تيمباني جچو بربادا غيان قياما غيا قلدي دمتي غيا قلمن نما ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ما الكتابني اكنا ذنبيتي تقف غدولي نمبس سيلوان انا شوف اللي جدا قبرج سيلوان انا شوف الليمو وانا قلدي دبت الليمو جدا غيان غيا gariin nadaamaye gariin ammootiin gammachuuti kitaabni hin taane akka isinitti hin baane kitaaba kana ammootiin gaarii fudhachuuf namni waan gaarii yoo dalage waan gaariidha fudhataa rabbiirraa kalaama gaarii dubbadhaa kalaama gaarii haasawaa jedduu keessan ammas zannii yoo jiraate zannii san araaramaa jedduu abbaa faadha keessaniillee tolchaa jedduu ollaa keessaniillee tolchaa hedduudha namni gariin foon qalatee saaniin isaa jiidhaa zeetiin irra yaa'aa gariin saaniin daalacha saafaan daalacha maa ta'uudha qaba re'ee qalattu san mee ollaan kiyyallee haa qalatu maan jedhini guma kamati waggarra saafaan keen jiidha ollaa keeyoo saafaan asii daalacha maaf ta'uudha qaba hattan shar'iin teenna bar manayyuu yoo walirratti ijaartan fooqii walirratti hin kaasinaa jedhani haqa walii qilleensa wal dhoogguudha ta'a jedhani aga attan nabi aga alayhi salatu wassalam haqa ollaan adhaamurraan deemne hattaa danantu haga an ta'u say warri suni yoo ollaan du'e ollatu wal dhaala haga an jedhu takka nama obboleessaa mi abbaa mi ka dhaalu olla wal dhaala haga an jedhu takka ollaan har'aa laalika ollaa qabriidha ta'e ollaan qabrii wal quba qaba wal quban qabu walitti cufatee wal quban qabu kanaaf ammoo wal quba qabaachuun barbaachisaa keessattuu warri magaalaadha. Kilaasii takka kilaasii lama kilaasii sadii jedhee deema abbaan itti akka raayyaatu waan kilaasiin tun keessa jirtu tun quban qabu haasawoyyuu waliin dhagayanii nyaata walitti fiduu dhiisaa haasawuu gaariyyuu walitti deebisanii waliin dhagayanii kanaaf ta'uudhaan qabnu manni keennallee hedduudhaan mootiin guyyama mara jiidhuudhaan qabu manni ollaa keennallee jiidhuudha qaba garii nama mootiin mana haxiriin ijaarateen argitanii gubbaan mabraatii akka hin seenne malakul mawtiin malee namni takka isatti hin seenne barri isaa kanaaf ta'uudhaan qabu walitti seenaa ji'a ramadaanaa ji'a gammachuutii walirraa gammachuu qoodamaa jechuudha barbaada haasawni kiyya kanaa galatooma ulfaadha. جزاكم الله خير الجزاء كبجمتوتا دعوتوتا زاد بودكاست وياها سجنتا قبي رمضان جلون سجنتا كان رتي شيخا يوكانمو شيخ عبد اللطيف كابن فني أستي إرجع قدّا ودرا برنيجرا مدنون يروح هدو موتانونا ما فيدي أكسم مو دبينا مو دبي فيدي رمضان نمو خيره هدونا ما فيدا وانتو تكنين هوندا ولتي جون فيني سجنتا وياها كنا قولا بود أفديمنا waan abdiyoon jedhu dhageenne achi booda sagantaa kana xumuruudhaaf deemna ergaa yoo qabaatte ergaa rabuusii fi haa xumuru sagantaa. Tole kabajamtoota hordoftoota yookiin daawwattoota Zaad Podcast sagantaa keenya kan ajaa'ibaa kan addaa
akkasuma seensa ramadaanaa ta'uu waliin akkasuma immoo nama guddaa nama jajjaba nama dargaggeessa beekaa qabnu keessaa nama tokko sheekaa qabanneetiin hin dhufne tiniin sagantaa keenya kanarraa immoo waan hedduu akka hubattanii fi waan hedduu akka baratan abdiidha qabna maaliif iddoo hedduu tuttuqineetiin hin jirra waan ta'eefadha. Kanaaf immoo nutis yoo rabbiin jedhee of duratti sagantaa akkuma kanaan dura sagantaa babbareedoo ajaa'ibsiisoo fi dinqisiisoo isiniif qabanneetiin dhufuun keenya homaa shakkii hin qabu. Isinis immoo nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabbadhaa hadhaaf tarkaanfii irra jirra tarkaanfii gaarii irra jirra jedheetiin yaada gama hundaanuu jechaadha. Kanaaf wal sakaaluun bu'aan qabu wal fuulduratti wal haa tarkaanfachiifnu laafaa kan keenya haa jabeeffannu jabaa keenya haa qabannu. Kanaaf of duratti yoo rabbiin jedhee sagantaa itti aanuunis sagantaa mooritti aanuunis daawwattoota keenya wajjin waan gaariidhaan akka walitti deebinu abdii qaba. Asumaan immoo sheeka keenya Sheek Abdulatiif Umar kabajamaa ulfaadhaa facaafattan haamadhaa kadhattan argadhaa umriin teessan dheertuu haa taatu gufuun isin jalaa haa kaatu jennaanii kanuma jedhaan. Zaad podcast channel YouTube keenya subscribe share gochuu hin dagatina akkasuma immoo page Facebook keenyas follow godhaa nu bira dhaabadhaa. TikTokas qabna. TikTokas ni qabna. Dalagaa kiyya dhuftanii miidha gaafta. Social media dhaan jiru hundarratti Zaad podcast jettanii yoo seentan akkasuma immoo YouTube keenya Zaad production jettanii yoo seentanii argattu kan arra qabannee dhufne kana fakkaata sagantaa biraa sagantaa babbareedoo guyyaa borii guyyaa aftaanii Ramadaan kana guutuu keessa sagantaadhaan babbareeda qabannee akka dhufnu asin duras waadaa isinii galee turre. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.